Jiramation is a big game. Wahi Sana is bokok inside fokok in Madahwaini. Abdullah Farmajo, yo Hassan Umar, Kulwa Haram Nanyo, Libahnya New, a Kaloon, a wah badan Aram Nanyo Mission. Okay? Another one. Wait, I found a remote. Namoonni as jirtan kan dhiiraa fi kan dhalaa kan xiqqaa fi kan guddaa kan deemtan kan teessan kan dhaabbatan bakka jirtanirra nageenyi keenya kan onneen irraa madde laggeeniif gaarreen qaxxaamuruun isin bira haa ga'u sanin jecha gammachuun keenya qaaliin keenya tokkochi keenya Oktoobarii 10 takka geema qabaa hundi keessanuu irraan hafinaan waamicha keenya guyyaan isaa ka jalqabaatis kanuma guyyaan isaa ka xumuraatis kanuma guyyaa san gammachuudhaan galuu qabaa jennee murteessuudha qabna. Inni dhuftaame Abdul Karim Guyyaasa. Geema gammee irraa nafin okkee? Way hin dhiyaatu mucaa. Dhageeffadhu borillee hanga guyyaan sun gahutti geema 5 taphan. Geema 5 keessatti hogguu 2 beeksisa dabarsina. Meeqa ta'a hogguu 10 jechuudha. Hogguu 10 halkan kamuu ni taphanna. Asumaan beeksisa goona hundi keessanuu galatoomaa faamilii keenya kan kaabaa kan kibbaa kan bahaa kan dhiyaa guyyaa san irraa nafina please anallee huccuun irraa dhiqanii akka isi biratti arganu muun affeeranii jira waan ta'eef guyyaa sanillee huccuun irraa dhiqanii rifeensa naa tottolchanii achi dhufaa fuula kiyya noormaalallee warra arguu feetan follow godhaati irraa nafina.